mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa sabboontootaati. Olola abbaa feetii fi miti kan dhaabbannu ni ijaarraaf ganaa Oromoodhaaf. Hiree amma argannetti ganaa Oromoof ijaarraaf. Warra cunnuuraa nuun jedhanitu ofii isaaniitti cunnuuraadha. Uummanni keenya yeroo hundaa akka humna hin qabaanne irratti hojjetamaa ture. Hataa sobaa sabboonaa ta'uun hin ta'u. Ololaan feesbuukii to'achuun hin danda'amu. Humni biyya kana diiguu barbaadu, humni biyya kana jeequu barbaadu, Oromiyaa jeequu qabu. Isa of keessaa xaragaa jira. Ammas hin xaraga. Amma ittittiinis, aannan ayeetuunis, itittuunis, dhadhaanis, dhabnis, jabbileenis nu harka jira. Daangaas nu Oromiyaa faana mitan daangeessu Finfinnee. Rakkoo paartilee Oromoo gidduu jiru hiikuu caal rakkoo TPLF hiikuudhaaf jaarsummaa taa'uu barbaadu. Dogoggoroota uumamaniif qaawwan uumamaniif muufii jiru hundaafuu dhiifama jechuun barbaada. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sabboontotaa fi hayyoota Oromoo ofirraa dhiiba kan jedhutu jira. Pirezidaantii Shimallis dhuguma sabboontota Oromootiif hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira. Sabboonaan kun maal fakkaata? Dheeraadha moo gabaabaadha? Diimaadha moo magaala? Maal fakkaata? Madaalliin sabboonummaa kun maaliin? Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa sabboontotaati. Uummanni Oromoo har'a kaabaa kibba bahaa dhiyaa jiru sabboonadha. Eenyutu sabboonaa tokkoffaa, eenyutu sabboonaa dhibbaffaadha. Olola sobaa fi dharaati. Amma rakkoo kan ta'e namni gaafa aangoo qabu dhimma dhuunfaa isaatiin biiziidha. Gaafa aangoo irraa ka'u immoo sabboonaa waan hin ta'eef jedha. Maal jechaadha? Amma ani aangoo irra hin jiru. Gaafa aangoo irra jiru kan halkanii guyyaa hojjedhee uummata kiyya fayyadamaan godhu ta'ee boru gaafa aangoo kiyya irraa ka'u hatee sobee hiree uummataa dabarsee kennee gaafa aangoo irraa ta'e ka'een sabboonaa ta'a. Amma sabboonaa kan jedhamu kun nama feesbuukii sadarkaa kamitti feesbuukii qallabdaadha. Nama meeqa hiriirsitee feesbuukii irratti tsaafsifattaa, nama meeqa hiriirsitee dibbee reebsifattaadha kan amma rakkoo ta'e. Malee maal hojjeteedha? Shimallis madaalamuu kan qabu maal hojjetee bu'aa maalii fide? Uummanni Oromoo hiree kan argate kana hiree isaa kun faayidaa Shimallisiif sakandii tokkoof ooluu irra hin jiraatu. Kabaja kiyyaaf sakandii tokkoof ooluu irra hin jiraatu. Uummanni keenya jireenya kanaa miti kan isaaf malu. Uummanni keenya raawwii amma qabnu kana miti kan isaaf malu. Isa gaa waan samiidhaa gadi jiru hunda argeera uummanni kun. Isa gaa amma immoo duriyyummaadhaan fakkeessuudhaan maqaa isaatiin kakachuudhaan isa qurqaa hin ta'u. Isa qurqaa sabboonaa ta'uun hin ta'u. Hataa sobaa sabboonaa ta'uun hin ta'u. Warra hattuu sobduu faayidaa uummata keenyaa gurguraa sabboonaa fakkeessaa warra jiraachuu barbaadan xaragaa deemna ammas. Iddoo isaanii miti. Kun sabboontota miti isaan kun. Maqaan isaanii hattuudha. Sabboontota miti isaan kun. Maqaan isaanii kijibdoota, sobdoota. Tokko tokko immoo inaaffatu samaraacha. Inni akkasiisu sabboonaa oduu hin taane inaaftuudha. Sabboonaan ofiin oduu hin taane, dhimma dhuunfaa isaatiin oduu hin taane, dhimma sabaa isaatiif waan nama dhaabbatedha. Kan saba isaatiin boonuu jechaadha miti maqaan isaayyuu. Sabicha akkoo gadadoo isaatiin boonuu hin dandeessu. Rakkoo isaatiin boonuu hin dandeessu. Jiruuf jireenya isaa gadaanaa ta'een boonuu hin dandeessu. Yoo boonteef jiruu isaa jijjiiruudhaan. Yoo boonteef haqa isaa mirkaneessuudhaan. Yoo boonteef waan qabdu hunda isaa kennuudhaan. Lubbuu keessoo ta'e. Yoo boonteef halkanii guyyaa
beekumsa rabbirraa namarraa kadhattee walitti qabdee qindeessitee jiruu isaatiin jijjiiruudhaan. Kanaan warri kun golgi isaanii dhumu. Gaafa itti tolee aangorra jiran ummaticha abaaru. Hin gallee fi ummatichi jedhu. Uummata Oromoodhaa ol eenyu galeef. Utuu isa nyaatu namni utuu isa nyaatu uummata ofirratti nama abdiidhaan eeggatudha uummanni Oromoo. Tuffii fi arrabni maluuf kan diinni isa tuffateef isa arrabsee sagaa. Sagaa. Gaafa aangorra jiru rakkoo isaa rakkoo uummataa godha. Uummanni Oromoo akka waan jijjiiramne uummanni Oromoo rakkoo shimalis malee rakkoo uummata Oromoo miti. Yoo jireenyi isaan jijjiiramne rakkoo kiyya. Anatu hoogganaan jirre jechaadha. Anatu kallattii sirrii kaa'an jirre jechuudha. Yoon dadhabe dhiisee deemuun irra jiraata malee waan inni jijjiiramneef isa arrabsaa isa xiqqeessaa jiraachuu hin danda'an. Gaafa aangorraa ka'an immoo wanni isa golga godhachuu moo barbaadu. Muka kaleessa qottoodhaan muraa baate akkamitti akka gaaddisa siif ta'u eegda. Uummanni kun uummata baqee asiin nu ga'eedha. Amma immoo hannaan hin baqsinu. Warra amma sabboontota jedhaman kun hin barbaadan akka waan tokko tuqamuyyuu kun barbaadan ture. Seenaan hin baasa. Tokko sabboonaa jedhama. TPLF immoo akka tuqamu hin barbaadu. Kamitti boonaa naaf hin galle. Eenyudhaaf boonaa? Kanaaf gaafa aangoo qabdu ofii ciisaa ofii bashannanaa ofii akka barbaadde ta'a. Ummaticha immoo uummanni kun hin galleef hojjechuu hin danda'u akkas ta'uu hin danda'u jechaa ummaticha gadi qabaa. Gaafa immoo aangoo dhabde immoo isa golga godhachuun hin danda'amu. Warri kun warra akkasiiti. Borusan iddoon kun iddoo bara baraaf anis irra jiraadhu miti. Caasaan sadarkaadhaan jirus bara baraaf iddoo itti jiraannu miti. Hin kaanu hundi keenya jiru. Gaafa kaanu anan uummata Oromootti immoo har'a akka dhaamsatti anan dhaammadhu gaafa kaanu nuuf hin birmatin. Oo dandeessee har'a akka innaata akkanatti hojjedhu jennee si kakaasu isarratti nu birmadhu. Gaafan ka'e waanan ka'eefan qaba. Abbaan barbaade caasaa sadarkaa adda addaatti kantiibaa ta'u, bulchaanaa ta'u, bulchaa gandaa ta'u, godinaa ta'u. Aantummaan kiyya guyyaa shanoonaa kenname guyyaa shan sana qixaan fayyadamuudhaan. Daqiiqaa shan sana qixaan fayyadamuudhaan. Malee ofii akka ofii fooqii ijaarrachaa utuu dhiigni ijoollee keenyaa hin qoriin qottootti kennameen ofii murachaa uummataaf uduntaan ofii murachaa sabboonaa ta'uun hin danda'amu. Awwaala keenya irratti taasisu. Har'a irratti miidiyaaleen tokko tokko Hacaaluu Hundeessaa mootummaa ajjeesee diraamaa hojjetaa jiru. Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa akka ilma Oromootti kun ta'e dhuguma rafeen bulaa. Hacaaluun anaaf akka qabsaa tokko qofatti hin taane Hacaaluu akka re'aatti hin beeka. Akka pireezidaantii naannootti hin taane akka qabsoo kana keessa tureetti osoo hin taane hiriyummaadhaan hin beeka. Mana barnootarraa kaasee hin beeka. Warri Hacaaluu nyaatan Hacaaluu kan nyaatan nu nyaatan. Hacaaluus kan nyaataniif mararaa Oromoo tokko fudhannee Oromoo kaasnaa jedhaniiti. Oromoo wal nyaachisnaa jedhaniiti. Hacaaluun abbaa barbaadetti dhugaa dubbata. Paartiittis dhugaa dubbata, mootummaattis dhugaa dubbata, hundattuu dhugaa dubbata Hacaaluun. Kanaaf jibban. Hacaaluu bara rakkinaa sanayyuu hin dhokfan. Gaafa
geerarsa sana godhee dirreen qabsoo Oromoo asii alaan eeginii 4 kiilootti situ aanee fudhadhuu jedhee gaafanni kallattii qabsoo ifa ta'e kaa'isan wayyaaniin isa hidhuudhaaf gaafa kaattee dhufte achi konkolaataa keenyatti eegumsa gooneefitu baasa. Gaafa sun dhokfanne nuyi Hacaaluu. Hacaaluu mootummaan maal ta'eeti? Of diiguuf? Isaan nu diiguuf godhani? Hacaaluu of diiguuf? Hacaaluun nama gaafa rakkinaa koo nu faana dhaabbate Hacaaluun. Warri lafa dhiphisan kun eessa turan gaafas? Gaafa Abdiillee Effaan Jeneraal Kwartar fa'aa Oromoo buqqisan, wayyaanee Oromoo buqqistu. Gaafas nu faana dhaabbatee nama boo'ee, nu faana dhaabbatee nama qabsaa'e, nu faana dhaabbatee Oromoo deebisuudhaaf nama hojjetedha Hacaaluun. Gaafa wayyaanee faana kokkee wal qabnu dhaabbatee uummata kakaasee nama qabsaa'e Hacaaluun. Hacaaluun qabsoo keenya keessatti yoom nurraa adda ba'ee beeka. Hacaaluun kanaaf maal ta'uufi mootummaan kana kan godhu. Akkuma Hacaaluun jedhee warra addaggee kanatu kan haasa'a. Addaggeen safuu waan hin qabneef. Isaan immoo Hacaaluu akka faayidaa dhuunfaa isaatiif nama dhaabbate godhanii itti qoosan uummata fuulduratti salphisuudhaaf itti deeman. Itti duulan. Dhugaa waan dubbateef. Jijjiiramni kunis keenya, hooggansi kunis keenya, isa kana of harkatti uffachuu qabnu, qabannee fuulduratti deemuu qabnaa waan jedheef itti duulan. Feerroo daldaltaa fa'aa jedhanii mataa gadi cabsuudhaaf deeman. Badhaadhinni si bitateera fa'aa jedhanii karaas godhan. Warra kaleessa sodaatee Gibsii fi Keeniyaatti irree waamnee waa tokko waan waliin hojjennu haa dubbannu gaafa jennu warra dhiyeessaa turanitu har'a Hacaaluun qabsaa'ee biyyatti galanii har'a immoo Hacaaluu shakkamaa gochuu barbaadan. Shakkamaa qabsoo Oromoo gochuu barbaadan. Hacaaluun kana maluuf nama kana deserve godhuu miti Hacaaluun. Nama kara deemaan abbaa fi afaan itti laaqqatu miti Hacaaluun. Warra kanatu immoo as gargaree isa nyaachaa ba'aniit booda immoo koo kabajaan akkana awwaalamni godhan Hacaaluu. Hacaaluun yeroo 3 ajjeesan. Dura xiyyiitiidhaan ajjeesanii reeffa isaa fudhatanii fi reeffa isaa karaan taaniin oofanii gaaga'anii ajjeesanii reeffaatanii ajjeesan Hacaaluu. Sadaffaa maatii isaa gidduutti boombii darbatanii shugguxixiidhaan eessuma isaa ajjeesaniit ajjeesan Hacaaluu sadaffaa. Arfaffaa Hacaaluun erga awwaalame booda awwaala keessaa baasuudhaaf waraana eegsisaa jira mamma reeffa Hacaaluu. Hacaaluun kabaja dhabee. Maal godhe Hacaaluun? Maal balleesse? Warri maqaa Oromootiin daldalanis Hacaaluu qofa miti warri kaanis ikkoon jibbu jedhee dubbate. Dubbachaa hin jirani. Hacaaluu bara rakkoo sana dhokfanneet aangoo irra teenyee aangoo qabannee dhokfachuu dadhabne. Nu harkatti nyaatan. Namoota goota ta'an nama muraasan beeka tokko isa. Baay'ee ishii sobdii haala keessatti gootummaan ishii haala mijataa keessatti
An lafa dhiphistu. Hacaaluun goota. Goota kana garuu kabajaa irree gaggeeffachuu dadhabne. Gaafa duunee karaa isaatti deemnus waan itti hin beekan. Keessattuu akka hiriyaatti, akka nama wajjin guddateetti, akka immoo yeroo rakkinaa waliin dhaabbatee jiraatetti. Na ajjeesuu otoo jedhu du'e Hacaaluun. Itti dhaadatanii ajjeesan. Itti yaadanii ajjeesan. Oromoo nyaachisuudhaaf. Injifannoo Oromoo kana diiguudhaaf. Jijjiirama inni tikfachuu barbaadu sana. Dogoggoroota jira sirreessaa fuulduratti deemuu qabna jedhu sana harkaa baasuudhaaf. Oromoo inni dhaabbateef sana salphisuudhaaf Hacaaluu ajjeesan. Ololaan yakka isaanii dhokfachuu hin danda'an. Wayyaanee faana hojjechuun sirriidhaa akka inni sana jedhuufi kan isaan isa cinqaa turan. Baay'een gadda. Baay'een gadda. Hacaaluu ajjeesaniit Oromoo amantaadhaan walitti baasuudhaaf yaalan. Gosaa walitti baasuudhaaf yaalan. Wayyaaniin ijoollee keenya nyaachaa baate fira isaanii taateet Hacaaluun diina isaanii ta'e. Kun immoo diinummaadha jedhee waan dubbateef diinaa olii isa godhatan. Hacaaluun qabsaa'ee uummataaf dhaabbatee bakka dhugaa dhaabbatee darbe. Kana tiksuu, kana sirreessuu, kana itti fufsiisuu irratti kan jabaannu jechuu qabu. Otuu bara sana bara isa dhokfachuudhaaf rakkannu sana otuu wayyaaniin harkatti nyaattee jiraatte yeroo sana hunda keenya yeroo sana otuu nyaattee jiraatte baay'een gaabboon. Amma keettoo Oromoo qabattee Oromoo Hacaaluu ajjeesu argattee ofii bara sana gochuu dadhabdee bara kana keessa Oromoo Hacaaluu ajjeesuu danda'u uummattee Hacaaluu ajjeestee TPLF shaniin itti dhaadatanii ajjeesan. Kana booda daangaan olaantummaa seeraatti kabajamuudhaaf deemu maal fakkaata? Kutannoon gama kanaan jiru maal? Ammaan booda olaantummaa seeraa irratti mariinis mamiinis shakkiinis hin jiru. Wanta hafetu hafa malee olaantummaan seeraa mirkanaa'ee. Obsi ammaan booda goonuu jiru. Nama yakka hojjete, nama seera cabse. Olaantummaa seeraa irratti mirkaneessaa deema. Humnoonni kanaan dura obsa ture, jaalala ture, dhiifama ture. Bukkeetti dhiibanii uummata akka barbaadan godhanii fuuldratti deemuu yaadaa turan, yaalaa turan, tuffii uummataatiin deemaa turan amma argataniiru. Argachaa deemu ammaan boodas. Kanaaf olaantummaa seeraa irratti shakkiin tokko hin jiru. Caasaan mootummaa sadarkaa Oromiyaa sadarkaadhaan jiru, caasaan federaalaa, humni nageenyaa, humni haqaa hundumtuu xiyyeeffatee hoggansi siyaasaa jiru hundumtuu olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf halkan guyyaa hojjechaa jira, kun cimee itti fufa. Kanaaf shakkiin tokko hin jiru olaantummaa seeraa irratti ammaan booda.
bara pirezidaantii Shimallis Abdiisaan mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganutti warri faallaa kanaa dubbatantu jiru. Humni addaa kun gadi bu'ee uummata miidhaa jira, uummata reebsaa jira. Jedhameetika maddi kanaa maali dhugumaa? Humni addaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa Oromiyaatti ijaaraa jiru dhuguma biyya reebaa jira. Naamusni isaa toora kanatti maal fakkaatame? Oromiyaan humna yoo ijaarrate warri fakkeessituu fi maqaa Oromootiin kakachaa Oromoo waan barbaade gochaa deemuu barbaadu iddoon qabaattu. Warri Oromoo keessaas farda qopheeffadheen Oromootti bobbaa warri jedhanis hireen qabaatan. Kanaafuu yeroo hunda Oromoon akka humna hin qabaanne gochuun kaayyoo isaaniiti. Kanaafuu isaan dogoggora tokko iyyuu hin qaban. Kan nama ajaa'ibuu fi kan nama dinqu garuu isa humni nageenya Oromiyaa kun aarsaa kaffalaa Oromiyaa tursee biyyatti galche kun kan afaan itti laaqqatutu nama dinqa. Poolisiin Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa, milishaan Oromiyaa waggaa 30 darbe du'aa Oromiyaa ijaaraa siin gahe. Daangaa Oromoo irratti eenyutu du'aa bahe? Oromoo fuuldura dhaabbatee eenyutu du'aa bahe? Poolisii irratti duulamu kana, humna addaa irratti duulamu kana. Abdiillee irraa Oromoo baraaruudhaaf eenyu aarsaa hin kaffale? Sulloonni Oromiyaa yaa ragaa bahan, daangaan Oromiyaa ragaa bahu, laggeen Oromiyaa ragaa bahan, dhiigni ijoollee poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa, milishaan Oromiyaa iddootti dhangala'e dhiigni isaanii haa dubbatu. Mindaaf jedhaniiti, kabaja dhuunfaatiif jedhaniiti, waan dhuunfaatiif jedhanii aarsaa kaffalanii uummata kana mataa ol qabuudhaaf. Uummata kanaaf gaachana ta'uudhaaf. Humna kana kan Oromoo dhokfachaa, Oromoo asifachi qabaa, Oromoo deeggaraa kan asiin gahe. Wayyaaniinis humna kana abaartii, warri wayyaaniidhaaf ergamanis humna kana abaaru. Humna kana akka hin ijaaramne, akka hin cimne akkuma sila kaasti hojjetamaa ture. Isaan akkas gochuu isaanii dogoggoran qaban jarri sirriidha. Maaliifii kan humna qabu golga qaba waan ta'eef. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna nageenyaa Oromiyaa kana ijaaruun dirqama isaatii ijaaraa jira. Kana caala cimsinee itti fufna ammaan boodas. Kun kan ijaaramuuf eenyumaafuu miti. Oromoodhaaf ijaarama. Kun dirqama keenya, dirqama mootummaa naannoo Oromiyaati, dirqama sana bahaa jira nuyi amma. Humna addaa kun immoo gannaa bona aduudhaa fi roobni irratti jijjiiramaa, hallayyaa bu'ee bahee dhiiga isaa uummataaf lolaasee lafee isaa caccabsee dadhabeetu uummata Oromoo tiksaa jira humni kun. Humni kun gaarreen Oromiyaa hundumtuu dafqi isaanii gaarreen Oromiyaa irra jira humna kana. Lafee isaanii gaarreen Oromiyaa kana hunda keessatti cabeera. Dhiigni isaanii sulloota Oromiyaa, gammoojjii Oromiyaa keessatti dhangala'ee jira. Humna kanaan kan Oromoon kabajamaa dhufe. Ammaan boodas humni Oromoo kabachiisu tokko kan gaachanni Oromoo kana inni ijaarraaf Oromoodhaaf. Olola abbaa feetii miti kan dhaabbannu inni ijaarraaf ganaa Oromoodhaaf. Hiree amma argannetti ganaa Oromoof ijaarraaf. Humna kana xureessuun mataa gadi qabuun of gadi qabuudha. Warra maqaa humna kanaa xureessan, maqaa humna kanaa balleessanis immoo karaarraa maqsaa deemu. Keessoo isaa rakkoon adda addaa jiraachuu danda'a. Keessoo isaa kan iddoo isaa malee achi jiru jiraachuu danda'a. Naamusa adda addaan qabu sirreessaa deemnes, qorannee sirreessaa deemna. Garuu humna amma nagahu humna isaaf jedhee aarsaa kaffalu kan karaa deemaa dogoggora tokko lamaa sadiin humna kana hunda maqaa balleessuun hin danda'amu. Rakkoon hoo jiraate qorannee tarkaa fudhannee sirreessina. Hundi keenya rakkoo faana jiraanna waan ta'eef jechaadha. Garuu humni kun humna murteessaa. Humna har'a kaleessas Oromoodhaaf jedhee aarsaa kaffale borus har'as kan kaffalaa jiru. Borus immoo gaachana ta'ee fi injifannoo Oromoo tiksuudha humni kun. Kanaafuu humna kana akkaataa kanaan ijaaramuu isaatiif humna akkasii qabaachuu keenyaaf baay'ee itti boonna. Humna kanaafis immoo siidaa kabajatu malaaf malee, ulfinatu malaaf malee, arrabsoon hin maluuf, mataa gadi qabuun hin maluuf,
gadi qicuun hin maluuf wayyaaneen akka barbaaddu akka hin guluufne hin godheenyu. Shanii uummata irratti roorrisee ture amma iddoo iddootti hangalcheenyu. Humna kana. Kana irratti cimsinee halkanii guyyaa hojjechuu qaba. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf, hiree Oromoo kabachiisuudhaaf, faayidaa Oromoo eegsisuudhaaf kanaaf kana irratti cimsinee hojjechuu qabna. Milishaan Oromiyaa, poolisiin Oromiyaa, humni addaa ijaarame kun hundumtuu bakka jiranitti faayidaa uummata isaaniitiif, fedhii uummata isaaniitiif naamusa cimaadhaan ergama isaanii caalmatti cimsanii bahaa deemuu danda'u tura jira. Dogoggoraaf rakkoo adda addaa keessa jiru immoo qulqulleessaa, sirreessaa, ijaaraa, cimsaa deemuu danda'u tura jira. Adeemsa ijaaruu waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu hojiin kun hojii Oromoo fi Oromiyaa boonsu malee hojii Oromoo fi Oromoo qaanessuu miti kun cimee itti fuutura jiraata. Warra aangoon hin galleef, warra hireen hin galleef, warra humni hin galleef, warra siyaasni Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hin galleefitu humna kanarratti duula. Tola pirezidaantii Shimallis asuma irratti waan wal dhukkututu jira. Gaaffii kana waa malee miti kan isin kaasu. Marsariitii hawaasaatiif sooshaal miidiyaa irrattis wanta bal'inaan deemu jira. Gam tokkoon humna addaa jabaan ijaarame jedha. Gama kaaniin maqaa mootummaa Oromiyaatiif kenname tokko jira dhiyeenya kana. Mootummaan naannoo Oromiyaa cunnuuraadha. Abbuma argetu isa jalatti dhufee uummata isaa dhaanee deebi'a. Reebaa jira. Kan jedhus hin deema. Dhugumaan akkuma bara wayyaanee sana abbumta arge. Mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti uummata Oromoo dhufee dhaanaa jira. Dhugumaan cunnuuraadha mootummaan naannoo Oromiyaa. Warra cunnuuraan hin jedhanitu ofii isaaniitti cunnuuraadha. Wayyaanee jala galanii cunnuurummaa isaanii warra sanatu mirkaneesse. Warra isaanii dheefisaan garafe. Maatii isaanii darare. Jala galanii warri nuun cunnuuraa jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa amma akka cunnuuraa hin taane uummanni Oromoo ragaa bahaa jechaadha. Daangaa kamirratti amma Oromoon kan du'e baran. Iddoo kamitti lafti Oromoo kan weeraramee qabame. Iddoo kamitti Oromoon kan buqqe. Kanaaf gaafachuudha. Maal ture waggaa tokko waggaa lamaan dura maaltu ture? Mootummaan naannoo Oromiyaa gaachana hiree uummata Oromoo waan tiksuu danda'u ijaarra waggaa gabaabaa waggaa tokko kana keessatti. Waan waggaa 27 ijaaramne waggaa tokko kana keessatti ijaarree jirra. Inni kun immoo akka Oromoo tiksu, sabaa sablammoota akka tiksu, hundaaf gaaddisa akka ta'u goone ijaarree jirra. Kanaaf kan Oromoo jalatti kan Oromoo mootummaa jalatti Oromoo reebaan oduu hin taane mootummaa Oromoos kabachiisee sabaaf sablammii hunda kabachiisee caasaa nageenyaa fedhii Oromoo faayidaa Oromoo tiksaa jirudha kan qabu. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kamirrayyuu caala cimaadha amma caalmatti immoo cimsuudhaaf ammas jabaannee hojjechuu qabna jechaadha. Maaliif akka hawwan sana mootummaa ji'a 3 jijjiirra jedhan san maan jijjiirrare? Akka firoottan isaanii dhaqanii jala galan sana faana dhufneetu mootummaa irra korra jedhanii roorrisaa turan sana wayyaanee faana maa dhufanii korree 4 kiiloo maa yaalan. Kanaafi beektaa kan si tokko tokko ofuma isaasiif kenna. Ofuma isaasiif kenna kana kan jiru. Kana alatti humni nageenyaa kun aarsaa kaffalee fedhii faayidaa uummata Oromoo tiksaa jira. Ijoolleen Oromoo qeerroodha, dargaggootadha. Cimanii kana caala fedhii faayidaa uummata Oromoo tiksuu, sabaaf sablammii tiksuu, gaaddisa jijjiiramaa kanaa, gaachana jijjiiramaa kanaa ta'anii cimanii itti deemtu irra jiraata. Aarsaa kaffalaa jiran kun immoo bara baraan seenaa Oromoo keessatti, seenaa uummata Oromoo keessattis yaadatamaa jiraata. Jarri kun kana maaliif arrabsiseeti? Akka barbaadan akka hin taane kan isaan godhe humna kana waan ta'eef. Wayyaaniidhaaf akka barbaadanitti farda akka hin taane kan godhe humna addaa kana. Humna nageenyaa kana. Milishaa kana, poolisii kana. Mootummaa ji'a 3 aangootti qabanna jedhan san abjuu fi jaanja'uu akka ta'e kan isaaniif mirkaneessu humna kana. Kanaaf kan itti duulan. Oromummaan duudhaa qabsoo keenyaati jettu yeroo hedduu nan dhaga'a. Duudhi qabsoo keenyaa Oromummaadha. Oromummaatti deebi'u. Akkasitti kaastu. Sabboonummaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaas warri gaafii keessa galchan jiru. Kan lamman akkamitti wal simsiistanii deebistu? Oromummaan falaasama guddaadha. Yaada baay'ee olaanaadha.
Maal seete? Uummanni addunyaa kanarratti nama waraana irratti booji'e ilma godhatu Oromoo qofa. Ilma boojuu jedhaan kan isaa godhata. Kan waraana irratti booji'e illee ilma jedhaan Oromoon duudhaa ulfaataa akkasii saba qabudha. Injiruma addunyaarra kun injiru eessumayyuu injiru kun. Oromoon dhiigaan dhalootaan qofa oduu hin taane Oromummaan akka Oromummaan sanaa ala karaa hedduu akka qabaatu godheeti ijaare Oromoon fira baay'ifachuudhaaf. Guddifachaa, Armoodhaa, ilma marcumaa, ilma mixii, ilma boojuu, moggaasaa jedhee kaawwate. Saballee moggaasa, gosa moggaasa Oromoon. Oromoon diina baay'isuudhaan oduu hin taane fira baay'ifachuudhaan yeroo dheeraa injifachuun akka danda'amu kallattii fatee kaa'e. Kanadha. Kallattiin qabsoo Oromoo Oromummaatti deebi'uudhaan jennuuf kanadha. Oromoon diina baay'ifachuu hin qabu. Oromoon fira baay'ifachuutu irra jiraata. Kanaafidha Oromoon ilma jilba kee irraa bahuun alatti karaa jahan namni Oromoo akka ta'u kan karaa kaa'eef Oromoon. Saba guddaa akkasii keessaa warri xixiqqaan yaa'anii tokko jiru xixiqqoon yaada xixiqqoo warri qaban. Oromoon kan kiyyaa miti hin jedhu namaan. Waraana kan banu kan kiyyaa jedheetu waraana banu. Maaliif waraanee si booji'eetu ilmoo si godhatu. Namni ilmoo si godhachuudhaaf si waraana. Garba si godhachuudhaaf malee Oromoon tarsiimoo qabsoo akkasii qabaama. Saba baay'ee olaanaa ta'edha ilaalchaan yaadaan. Kallattiin qabsoo Oromoo kana. Kanumatu injifannoo fide ammas. Fira baay'isnee fiti injifannoo fide. Ammaan boodas fira baay'isuudhaan injifannoon Oromootti fufa. Malee diinatti baay'isuudhaanii miti. Kanaaf amma sabboonummaan Oromoo diina Oromootti baay'isuu miti. Diina immoo baay'isanii jedhu kun utuu diinichaan lolanii gaarii ture. Diinatti baay'isaniitu ofii diina maqaa diina saniitiin paaspoortii biyya alaatti argataniitu ofii ala jiraataniitu utuu immoo diinichumayyuu immoo utuu fuuldura dhaabbatanii gaarii ture. Akkasii miti. Kanaaf Oromummaatti duudhaa Oromummaatti deebi'uu Oromoon Oromoo yoo ta'e Oromoon Oromummaa isaa sanatti yoo deebi'e bara baraaf injifataatti fufa. Namni duubatti deebisu tokko hin jiru. Dhaloonni inni of qopheessus daandii Oromummaa kanaan of qopheessuu qaba. Daandii Oromummaa kanaan of qopheessuu qaba. Malee ilaalcha Oromummaatii ala diinota keenyarraa karaa baranneen deemuun sirrii miti. Diinonni keenya kan hunda yaalanii injifatamaniif karaan isaanii garaa injifatamaa waan ta'eefidha. Oromoon waggaa 3,000 ol sirna hin diigamne kan ijaareef karaa injifannoo waan qabateef ilaalcha injifannootiin waan deemeef ilaalcha injifannoo sanadha amma isaan hordofuun dura jiraatu jechaadha. Kana keessatti Shimallis sabboonadha moo miti kan warri jedhan hojii kiyya guyyaa madaaluudha. Malee dheerina kiyya baay'ina dabbasaa koo haarrina ni qabu. Kanaa miti kan laaluun irra jiraatu jechuudha. Kan laaluu qaban maal hojjeteedha? Sabboonama taate maal hojjette? Maqaa Oromootiin daldaltamuu miti, hinattamuu miti, hin sobdamuu miti, waan jetteen gootamuu miti. Eessa dhaabbattaa? Ejjennoon kee iddoo kamii? Maal gootaa fiidha? Sanaan kan madaalamu. Kanaafuu Oromummaatti deebi'uun ammas kallattii qabsooti, kallattii injifannooti. Injifannoo kanas ammas kan tiksinu isaanii baay'eenis karaa kanaan nutti makamaa, nu cinaa hiriiraa deemaa. Diin keenyas karaa kanaan xiqqaachaa deemaa. Injifannoo keenyas karaa kanaan tursinaa. Sabboonummaa keenyas immoo kanatti gargaaramnee jiruuf jireenya uummata keenyatti hin jijjiirra jechaadha. Kanaaf sabboonummaan jiraachuudha, gochuudha. Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa gaafa caffee duratti muudaman waadaa gurguddaa jajjaboo Oromoo jijjiiruu Oromoodhaaf waadaa galaniiti kan turanii waadaa galtan agam tokko galmaan geessaniittu.
waadaa nyaachuus hin danda'u. Waadaan uummata keenyaaf galle baay'ee gurguddaadha. Imala dheeraa kan gaafatudha. Hojiiwwan hedduun waadaa galaman san keessaa raawwatamanii jiru. Inni kan biraa waadaan galame humna nageenya naannoo keenya hin cimsinaadha. Naannoon keenya naannoo guddaadha. Uummata bal'aa qabna. Alaayis keessaas diinota hedduun nurra jiraata qabna. Uummanni keenya yeroo hunda akka humna hin qabaanne irratti hojjetamaa ture. Kana humna isaa cimsuu humna namaatiin loojistikii adda addaatiin hidhannoodhaan kallattii hundaan humna kana cimsuu fi ijaaruun akka waadaa tokkotti kan fudhatame ture. Inni kunis hojii bal'aan gama kanaan hojjetameera. Ammas tufiinsaan hojjechuun hin barbaachisaa. Kunis waadaa galame keessaa tokkodha jechuudha. Waadaan inni biraa kan galame keessattuu duudhaa aadaa uummata keenyaa akka dagaagu eenyummaan keenya akka caalmatti kabajamaa deemu gochuudha. Isa kanas hojiin gama kanaan xiyyeeffatamee aadaa fi duudhaan uummata keenyaa akka qoratamee bahu gochuu, irreecha keenya ganamaatti akka uummanni keenya deebi'ee irreeffatu taasisuu magaalaa Finfinnee fi kan kana fakkaatan irrattis hojii bal'aan hojjetamee jira. Inni kunis waadaa galamedha jechaadha. Waadaan inni biraa bulchiinsa gaarii faana wal qabatee sadarkaatti caasaan jiru caasaa uummataaf ergamatti kennan fudhatee raawwatu akka ta'u gochuudhaafis xiyyeeffatamee hojjetamee inni kunis kallattuma jedhameen caasaa keessoo isaa qulqulleessuu, uummata hirmaachisuu, kan balleesse sirreessuun xiyyeeffannoo addaatti kennamee humna faayidaa fi fedhii uummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti kabachiisu akka ta'u gochuudhaafis gama kanaan hojiin babal'aan hojjetamee jira. Hundaa ol immoo injifannoo uummata keenyatti fufsiisu. Injifannoo uummata keenyaa waggaa 150 booda argate kan waggaa tokko fi ji'oottan arfan darbee kana keessatti aggaammii hedduun godhameera. Naannoo keenya giddugaleessa godhachuudhaan, biyya giddugaleessa godhachuudhaan aggaammii hedduun taasifameera. Aggaammii hedduun taasifame sana adda tokkoon qabsaa'uudhaan balaawwan aggaamaman sana hambisuudhaan injifannoo uummata keenyaa akka itti fufu hojiin gochuun raawwatamee jira jechuudha. Kanaaf waadaan hin nyaatamne borus hin nyaatamu. Waadaa irratti waadaa biraa fiduudhaan uummata burjaajessuudhaan deemuu duuntaan waadaa warra dhufan sana raawwachaa kan raawwanne irraa immoo barachaa waadaa dabalataatiif of qopheessaa deemuu irratti argamna jechuudha. Yeroo hunda giddugalli rakkoo nagaa booressuu maaf Oromiyaa taasifama? Biyya kana keessatti humni Oromiyaan qaban homaa ta'uu hin danda'u. Sa'aattiin kan jirtu Oromiyaadha. Hundumtuu sa'aattii sana ilmachuudhaaf kan shira samiidhaa gadi hunda jiru xaxu. Siyaasni fe'ee fiixee irratti gaggeeffamu faayidaa tokko hin qabu. Erguus hin gahu. Giddugalli biyyaa, giddugalli siyaasaa, giddugalli dinagdee Oromiyaadha. Humni biyya kana diiguu barbaadu, humni biyya kana jeequu barbaadu Oromiyaa jeequu qabu. Kanaaf asirratti xiyyeeffatanii kan hojjetan. Waggoottan darban jaarraa tokko walakkaas duulli guddaan Oromoo irratti kan godhameef qabeenya isaa saamuudhaaf, qe'ee isaa saamuudhaaf, faayidaa barbaadan asirraa argachuudhaaf kan godhan. Ammaan boodas injifannoon kun an argame qabsichi giddugala Oromiyaa irratti waan tureef. Giddugala siyaasaa kana waan irratti xiyyeeffatee Oromoon fiixee irratti qabsaa'uu dhiisee giddugala kanatti dhufee waan qabsaa'eef hiree sana fudhate. Hiree kana harkaa baasuudhaafis ammas iddoon itti xiyyeeffatamee qabsaa'amoo jiraate Oromiyaadha. Oromiyaatti humni hin qabsoofne guga'uu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu Oromiyaa jeequun, Oromiyaa diiguun, Oromiyaa tasgabbii dhorkuun karaa injifannooti jedhanii waan yaadaniifidha kan kana godhan. Yeroo ammaa kana immoo hiree kana of harkaa kan qabu Oromoodha. Mootummaan deeggarsa Oromoo hin qabne mootummaa ta'uu hin danda'u. Oromoos haa ta'u, Oromoos hin ta'in abbaa barbaade haa ta'u. Kanaafuu Oromoon hoggansi Oromoo kun akka deeggarsa humna isaarraa dhabu, qe'ee isaarraa, maatii isaarraa dhabu, bu'uura isaarraa dhabu gochuu giddugala kana jeeqanii dinagdicha dadhabsiisan immoo waan barbaadan argachuudhaaf akka hiree argatan gochuudhaaf kan isaan deemanii kanaafidha kan Oromiyaa giddugaleessa godhatan. Oromoo bituudhaafis
Oromoo cunqursuudhaafis Oromiyaa giddugaleessa godhatanii ammaan booda hiree Oromoo harkaa baasuudhaaf Oromiyaa giddugaleessa godhatanii hojjetu. Ammas akkasitti hojjechaa jiru. Kanaafuu uummanni keenya kana fuuldura dhaabbatee sirreessaa karaatti qabsiisaa deemuun gahee hunda keenyatti. Kanaaf kan isaan Oromiyaa giddugaleessatan. Itti gaafatamummaa rakkoo kana keessatti Oromiyaan tasgabbii argachuu baannaan Itoophiyaanis rakkoo keessa jirti. Rakkoon kun akka malee daangaa akka darbu warri godhan kun eenyu? Uummanni keenya diinota isaa hin beeka. Illiitii siyaasatu diina isaa akka uummanni hin beekne burjaajessa malee uummanni keenya eenyu akka isa garafe, eenyu akka isa ajjeese, eenyu akka isa salphise, eenyu akka qabeenya isaa saame hin beeku. Diinota isaa kana injifatee jira Oromoon. Waggaa 150 xaxanii kaabaa kibbaa waan danda'an hunda alaa keessaa yaalanii dhumarratti injifatamanii jiru. Humni uummataa, humni siyaasaa isaan injifatee jira. TPLF lammaffaa caffee Araaratti hin deebi'u. 4 kiilootti hin deebi'u lammaffaa. Amma golgaatti dhiyeessee jira. Golga san keessattis umurii dheeraan qabaatu. Warri immoo TPLF farda ta'uu barbaadan immoo kan danda'ame fardicha jalaa baasan. Kan didee immoo jarri narra koran malee jedhee immoo maraatu immoo fardicha kottee isaa murra. Malee farda keenyaan deebi'anii Oromoo irratti garboonfataa ta'anii jiraachuu hin danda'an. Waggaa 150 uummanni Oromoo kan injifannoo dhabee tureef ergamaa hedduu Oromoo keessaa waan jara argataniif. Ammaan boodas humni biraa addaa ta'e Oromoo dhufee injifachuu hin danda'u. Humni Oromoo irratti dhufu ergamaa Oromoo keessa isa barbaachisa. Farda isa barbaachisa. Oromoon farda sana dhorkatee jennaan abadan hiree Oromoo duubatti deebi'uu hin dandeessu. Saawwa keenya elmatanii baranii jettanii kan kaastantu duubatti akka hin deebi'u na godhe. Bara wayyaaneen kufuudhaaf gara dhumaarra geessa. Isinis gara aangoo olaanaa kana tun dhufin dura. Sa'aa keenya waggaa 150 ol elmataniitu nuun dhamanuuf kennu ofii dhadhaa keenya fudhatu. Kanaaf jibbaata falmatu jettan. Hacaaluunis sa'aa keenya shiburree jedhee sirbaa ture. Ani guyyaa intarviiyuu siin godhe nan yaadadha. Pireezidaantii Shimallis har'a uummanni Oromoo dhama sana darbee dhadhaa argachuu jalqabeera jechuu dandeenya. Sa'aatti of harkatti deebisee jira. Sa'aan isaa amma isaa harka jirti. Sa'a isaa kana sa'a waggaa 150 elmamte. Qorqamte. Akka ilmoon jalatti hin guddanne godhamtee sa'aatti nyaatamaa turtedha. Sa'aatti kana sa'aattitti sa'a gochuu. Wantoota immoo sa'aattitti humna dhorkan immoo jalaa kaasuu, jalaa sirreessuu. Sa'aattittiin waan kennitu immoo irraa fayyadamuu. Kan uummanni keenya jalqabee jira. Dhama qofa ture kan nu bira gahaa ture. Dhadhaan nu biran turre, itittuusaa nu biran turre, aannan ayeetuunsaa nu biran turre, jabbii nu biran turre. Amma jabbiinis nu harka jira. Aannan ayeetittiinis amma taate humna ishii kan nyaatamaa waan turteef, miidhaan irra gahaa waan tureef, amma akka ishiin dandamatti baatu gochaa jirra. Aannan ayeeturraa amma dhamaatti amma nu harka jira. Qaamni amma hiree Oromoo, qabeenya Oromoo qorqu hin jiru. Kan qorqu, kana qorquudhaaf warra uummata keenya dhama obaasaa ture. Maqaa Oromooti warri bakka bu'uu barbaadu jiru. Numa keessa iyyuu aangootti kenname aannan irraa jabbilee irraa kaasanii amma dhadhachaatti to'atanii uummata dhama obaasaa warra jiraachuu barbaadan jiru. Maqaa uummata Oromootiin kakachaa. Isa of keessaa xaragaa jira. Ammas hin xaraga. Uummanni keenya garuu kun hunda amma harka isaa jira. Isa kana keessatti seeronni, hojimaatonni, sirni waggaa 150 irratti faallaa uummata keenyaa ijaarameera. Waan faallaa uummata keenyaa ijaarame kana hunda diiguu barbaachisa. Tokko lama sadii jedhanii lakkaa'anii diiguu barbaachisa. Diiguudhaafis wanticha beekuu barbaachisa.
waan beektu sanaaf hubatte sana diigda. Hubachuun qofti immoo gahaa miti. Waan bakka buustu immoo beekuu qabda. Akkam godhee tanan uummata kiyya fayyadamaa godhaa, akkam godheen hiree isaa kabachiisa kan jedhu sana irratti immoo hubannoo guutuu qabaachuun barbaachisa. Hubannoo guutuu qabaachuun immoo gahaa miti. Sana raawwachiisuudhaaf beekumsa dandeettii barbaada. Kutannoo barbaada. Waan ofii dhiisuu barbaada. Inni qofti gahaa miti. Yeroo fudhatanii hojiitti hiikanii waan dogoggora keessa jiru immoo lakkaanii lafa qabsiisuu barbaachisa. Kana gochaa jira. Jarri isaan falmachaa jiran amma jibbaata kan nuti falmachaa jiran sa'aatitti of harkatti deebisuudhaaf uummata Oromoodhaaf guyyaa tokko cinqamanii beekan. Murni kun guyyaa tokko waa'ee uummata Oromoo yaadeen beeku. Warra snaayipariidhaan sukkaara makiinaa tokkootiif jecha qeerroo amboo lafarra ciibsanidha jarri kun. Warra kanaam warri kun. Warra shira kamiifuu duubatti hin deebine. Warra kanaam warri kun. Warri kun gaaf tokko Oromoof cinqamanii beekan. Sa'ittiidhaaf cinqamu. Sirnoonni waggaa 150 Oromiyaa Itoophiyaa keessa ture sirnichi kan cinqamaa ture sa'ittiitti of harka tursuudhaaf. Waan ijaaraa ture hundayyuu faallaa keenyaan ijaaree sa'ittiitti of ansaa godhachee jiraachisuudhaaf. Nu immoo dhamaaf uumamnee dhama jireenyi keenyaa jennee akka amannee fudhannuuf kan waan samiidhaa gadi jiru hunda nurratti yaalaa kan ba'an. Amma kan irraa buqqisne kana. Amma dinagdeen diigamuudhaaf deemaa ture. Biyyi diigamuudhaaf deemaa ture. Mindaa kaffaluun sadarkaatti dadhabamee ture san keessaa baane irraa har'a kinoo hidha Abbayyaa du'ee ture du'arraa kaasneef. Pirojektoota akka Koyishaa, pirojektoota Sukkaaraa, pirojektoota hidha Gannaalee xumurra eebbisiisneef ciisee kan ture. Pirojektoota Oromiyaa keessa jiran kana hundi eebbisiisneef. Kana sa'ichi kana. Maaliif waggaa 15 pirojektiin taa'aa bahe? Jabbileen guddanne maaliif godhan beekaa? Akka uummatichi irraa fayyadamneef. Abdiirri akka hin qabaanneef itti yaadamee kan godhamaa ture. Kana hunda xaragamee sirraa'ee jira. Sirreeffamaa jira. Ammas jabeessuu, humna isa itti cimsuu, caalmatti akka isheen aannanicha kennitu taasisuu, caalmatti akka rakkina kana keessa akka baanu gochuun immoo xiyyeeffannoo nama hundaa ta'uu irra jiraata. Kallattii qabsoo keenya ta'uu irra jiraata. Kanaaf amma isa ittittiinis, aannanayeetuunis, itittuunis, dhadhaanis, dhabnis, jabbileenis nu harka jira. Daangaa Finfinnee irratti tibbuma wayyaaneen bakka gallakkisuuf deemtu ibsi magaalaa Finfinnee irraa kenname tokko ture. Ibsicha akkasirraa dogoggora akka ta'e miidiyaadhuma OBN irratti yeroo itti kennitan na yaadadha. Ejjennoon pirezidaantii Shimallis Finfinnee irratti qabu adda. Egaa aangootti dhufes pirezidaantii Shimallis irreecha Oromoo kan waggaa 150 bakka akka deebi'u wanni hojjete jira. Garuu faayidaa Finfinnee irraa uummanni Oromoo argachuu malu wal qabatee agam tokko deemeera. Wanni jedhu gungummii jira. Isa kana agam itti deemaa jirtu. Finfinnee qe'ee keenya, handhuura keenya, teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Waan lamaa sadi gochuudhaan waan xumuramu miti. Tufaa munaan faan itti salphatanii itti du'anii kan keessaa buqqifamanii Oromoon bara sana ture siibee biyyaa siibee yoo jaldeessi ollaa siif ta'ee jedheetu dhiisee deeme. Iddoo jaldeessaarreen dhabee jedhe. Oromoon ammuma jaldeessaarree ollaa ta'uuf gaafate Finfinnee. Kana gaafachaa ture bara sana. Amma jaldeessaarree iddoo dhorkatan. Sanaan booda adeemsi ture Oromoon otuu karra dura jiru kiiloomeetira 1,000 ol akka achirraa fagaatu godhameetu yaadamee hojjetame. Oromoon kanaaf falmachuu isaa sirriidha. Kanaaf aarsaa kaffaluu isaa sirriidha. Giddugala waan hundaa, ka'umsa waan hundaa waan ta'eef. Bara wayyaanee sanas waa'ee daangaa Finfinnee irratti kan hojjetamaa ture sun isaan ammas xumurree jira. Daangichi wantoota muraasa hafaniin ala xumurree jira. Garuu daangichi xumurame sanaan booda
Achirraa uummanni keenya sirriitti kana yaaduu tura jiraata jechaadha. Warri daangaa finnee nagaatti jennee akka teenyu warri barbaadan jiru. Waan akkasii tapha akkasii keessa hin galu. Dogoggora seenaa akkasii keessas hin galu. Daangaas nu Oromiyaa faana bitan daangeessinu Finfinnee. Akkuma Adaamaa aanaa tokko faana daangeessinu asitti aanaa Adaamaa faana yookaan aanaa Boosat faana daangeessina malee Oromiyaa irraa mitan daangeessinu. Warra akkas akka jennu barbaadan jiru. Sun abjuudhaan ta'uun. Finfinnee irratti garuu hojii babal'aan keessattuu muummicha ministeeraa keenya irraa kaasee hojii babal'aan hojjetamaa jira. Waggaa sadan har'aa mana barnootaa Waaqoo Guutuu Taaddasa Birruu maal jennee ijaarree baratu dhabnee Burraayyuu irraa fe'amee dhufaa ture. Ammoo barreen gaddaa murtee muummichi ministeeraa murteessaniin kabajamoo Dooktar Abiy murteessaniin manneen barnootaa hunda keessatti jalqabsiisne. Barataa 56,000 oltu galmaa'e. Eessaa dhufe? Barsiisaa 5,700 ol galchine Finfinnee. Har'a ijoolleen Oromoo afaan ishiitiin barachaa jirti Finfinneetti. Garuu ani yeroo yuunivarsiitii jiru afaan Oromoo taaksii keessatti yeroo silkii dubbannu namni hundi garagaree nu ilaalaa ture. Sun seenaa taa'ee jira amma. Nama 5,000 dhabnee barataa dhabnee 3,000 2,000 dhabnee barataa fe'aa turre. Har'a 56,000 eessaa dhufe? Kanas uummanni keenyatti yaaduu barbaachisa. Waan baay'ee hojjechaa jirra. Itti fayyadama qabeenya irratti, itti fayyadama qabeenya uumamaa irratti, bishaan irratti, daandii irratti, hunda irratti hojjechaa jirra. Finfinnee keessatti qonnaan bulaa keenyaaf giddugala gabaa 10 ijaaraa jirra. Qonnaan bulaa keenyaaf, horsee bulaa keenyaaf. Finfinnee keessatti hora Finfinneetti irreecha godhame sana warreen maqaa Oromootiin kakatanii fi sabboonaa dhumaa of godhanii of laalan gaafa irreecha hora Finfinneetti kabaju maaliif Oromoon maaliif kabaje kan jedhe warra kaan caala warra keenya. Baay'ee ajaa'iba. Warrumti keenya warri sabboonaa miidiyaa fi feesbuukii maaliif Oromoon irreecha Finfinneetti amma kabajuu isaa kun hin fayyadaa? Maal isaa godha? Jedhanii albeenutti qarachaa ba'an. Warra fakkeessanii jira. Oromootti innaa garagaran sirba biraa kan sirban. Warra biraatti immoo innaa garagaran jaalatamuudhaaf sirba biraa warra sirbanitu jira. Muummicha ministeeraa waan jedhan tokko ni yaadadha. Ayyaanni kaanii kiiloomeetira 1,000 irraa maalirraa dhufee Finfinneetti kabajamaa. Oromoon Finfinneetti irreecha akka kabajuun goonu taanaan maal asii goonaa jedhe maal 4 kiiloodhaa maal hojjennaa jedhe. Kun injifannoo guddaadha. Finfinneetti uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu bahee nagaadhaan gammachuu isaa ibsee hora isaatti iddoo itti salphatetti kabajamee deebi'uun isaa ulfina guddaadha, injifannoo guddaadha, mallattoo bilisummaati, mallattoo walqixxummaati, mallattoo haqqni Oromoo deebi'uu isaa agarsiistuuti. Calaqqee sana kun. Kanaaf waa'een Finfinnee waan 2-3 murteessuudhaan qofa waan xumuramuu miti. Waan hojii hedduu barbaadu bilchinaan miira keessaa baanee hiree qabnutti fayyadamnee of eeggannoodhaan wantoota hojjechuu qabnu jira. Of eeggannoodhaan waan hojjetamuu qabu sana hojjechaa jirra jechuudha. Wanta gaaffiin Oromoon kaase waan haqni uummata keenyaa iddootti jallate hunda sirreessuudhaaf waa hunda halkanii guyyaa waan hojjetamuu qabu hojjechaa jirra. Kanammoo uummanni keenyas hin beekaa, seenanis immoo hin baasa. Warra fakkeessaa fi warra gochaa seenaan hin baasa.
paartilee morkattootaa Oromoo faana Oromiyaa keessatti paartilee socho'an faana hojjechuu irratti haala kamiin qindoominaan deemaa jirtu? Paartileen Oromoo naannoo Oromiyaatti socho'an hammam tokko isinii wajjin qindaa'anii hojjechaa jiru? Kana irratti uummanni Oromoo komii guddaa kaasa. Mee kana irratti maal jettu? Tokkummaan Oromoo tokkummaa paartilee faana wal qabatu hin qabu. Oromoon paartiin hedduun isa barbaachisa. Yaadni hedduun isa barbaachisa. Paartii tokko lamas hin barbaachisa. Hunduu tokko ta'uu hin qabu dirqama. Maaliif yaada waan ta'eef. Kallattii uummata sanatti fayyadamaa godhu irratti deemu waan ta'eef. Cubbuun lama sadi ta'uu miti. Cubbuun diinaaf keettoo ta'uuf dhiisudha. Cubbuun baandaa ta'uuf dhiisudha. Cubbuun faayidaa uummataa eeguu dhiisudha malee cubbuun dhaaba lamaa sadi ta'uu miti. Cubbuu maalii qaba dhaaba lamaaf sadi ta'uun? Cubbuu tokkoyyuu hin qabu. Cubbuun faallaa faayidaa uummataa deemudha. Kana cubbuun paartilee Oromoo faana hojii bal'aa hojjechuudhaaf yaalii guddaa goone. Ejjennoo waloo jennee qabxii 17 ol faayidaa fedhii uummata Oromoo irratti tokko lama sadii jennee adda baasnee keenya. Safuudha jennee safuu ittiin paartileen kun waliin deeman jennee safuu tokko lama sadii jennee lakkoofnee lafa keenya. Safuu sana hunda dagatan. Arrabsatti maqaballeessitti ba'an. Nuyi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka paartii badhaadhinaatti muummicha ministeeraa dabalatee paartilee kanaaf konkolaataa kennine. Mallaqa kennine. Mana kennine, biiroo kennine. Mallaquma nuyi kennine, konkolaatuma nuyi kennine ba'aniit immoo siyaasa hojjechuu dhiisanii nu arrabsuutti ta'an. Isaan faana tokko ta'uudhaafis isaan deeggarree isaan filannoo uummata Oromoo biraa akka ta'an gochuudhaafis waan duubatti deebine hin qabu. Tokkoyyuu waan duubatti deebine hin qabu. Waan danda'amu hunda goone. Waan waliigalle sana hunda deebisanii cabsan. Waan akka waliin hojjennu irratti waliigalle hunda deebisanii cabsan. Cabsuu qofa oduu hin taane immoo isa isaan cabsan sana obsaan laaluu keenya immoo jaalalaaf kabaja isaaniif qabnu agarsiisuu keenya immoo akka sodaatti ilaalan. Isa bira darbanii diina injifatamee asii badeef immoo abukaatoo ta'uu barbaadan. Abukaatoo ta'uu barbaadan. Humni TPLF fi abukaatoo ta'u diina Oromooti. Abbaa fe'aa ta'u. Warri qe'ee gumaatti gumaan keenya utuu hin bahin kaatan qe'ee gumaa sirna gumaatiin itti deebita malee hojimaata gumaa qaba akka Oromoon safuu qaba. Ijoolleen dhiisisa waggoottan 100 darbee fi aarsaa kaffalee dhiise. Kan waggoota 5-6 darbe. Waggoottan 15 darbe. Mana barnootaa yeroo hundi keenya jirurraa kaasee ijoolleen nu biraa kuftee hafte. Dhiigni isaanii maaluun jedha. Ikiraan isaanii akkamitti nu cibsa. Warra kanaaf abukaatoo ta'an. Waan Oromoo caala waan wayyaanitu isaan cinqa tokko isaanii. Rakkoo paartilee Oromoo gidduu jiru hiikuu caala rakkoo TPLF hiikuudhaaf jaarsummaa ta'uu barbaadu. Wanta akkasiitu nu qunname. Tokko isaanii immoo TPLF sodaatu. Isaan sodaachuu danda'u dur waan isaan TPLF isaan injifatteef. TPLF hin sodaannu. Kaleessa sin sodaanne har'a immoo injifattee waan ishii sodaannu hin qabu. Dhimma Oromoo caala dhimma TPLF isaan cinqa warra tokko. Hin dhufuu jarri kun utuu karaa ta'een dhufan yoo jedhaniitu kirkiru. Eessaan dhufu? Akkamitti dhufu? Karaa Oromiyaa kamtu isaan fidaa? Kanaaf paartilee kana faana hojjechuudhaaf uummanni Oromoo beekuun kan qabu waa hunda yaalle waa hunda goone. Obsa fixachiisa raawwanne. Utuu caasaa keenya ajjeesanu, utuu caasaa keenya gubanu, utuu caasaa keenya qalanu, utuu uummata keenya qalanu, dubartoota utuu isaan gudeedanu, humna waraanaa bosona keessa kaawwatanii isaan utuu nu haleelanu, wayyaanee faana dhaabbatanii Finfinneetti immoo isaan kunuunsaa jiraanne. Maal balleessine?
Maal goone kan uummanni Oromoo beekutu irra jiraata. Otuu warra uummanni Oromoo fuullee dhaabbatee qabsaa'ee cabsee asii ari'ee otuu isaan keettoo ta'anuu otuu isaan nu keessatti baandaa ta'anii isaaniif humna ta'anuu obsineef lakkii jarana karaan kun nun baasuu jennee kadhan. Arrabni kun nun deemsisuu lakkii siyaasatti haa deebinuu siyaasa ammayyaatti mariidhaan yaadaan falmuu yaadni kana kanatu uummata Oromoo fayyada kun hin ta'u jechuutti haa gallu maqa balleessii keessaa baanuu. Wayyaanee faana nutti ba'anii maqaa nu balleessuudhaaf deeman. Fakkeenyaaf sirni federaalizimii diigame jedhanii nutti duulan. Wayyaanee faana jalqaba kan jedhe wayyaaneedha. Walgahii keenya Addawaayii irratti wayyaanii dubbate jalqaba waan kana. Waa'ee Adaawii maal amma jedhamu kan fi federaalizimii maalan jettee ishiin maqaa balleessuun jalqabde kan ishiitu jalqaba dubbate. Waan washiin jettee fudhatanii nutti bobba'an. Sirni federaalizimii eessa ture? Oromiyaa Salamoon Tsimoo miti bulchaa bahe. Pirezidaantii ishee Oromiyaan yeroo kam muddattee beekti? Bajeta Oromiyaa yeroo kam ofii keenyaaf itti fayyadamnee beekna? Jeneraalaaf konoleela miti naannolee kan bulchaa ture. Maqaadhaaf abbaatee irra kaanii. Eessa ture sirni federaalizimii? Maaliif qabsaarree yoos immoo utuu sirni federaalizimii ture maaliif paartileen kun hundi paartileen Oromoo maaliif biyya alaatti akkasitti dararamaa ba'an? Maaliif hidhamaa ba'an? Qabsoo isaanii dogoggoraa jechuudha. Paartileen kun dogoggora keessa galan maqaa balleessiidhaan waan nu injifatan itti fakkaate. Kinu amma naannoon Sidaamaa hundeeffame. Naannoon biroo kibbaa hedduun hundeeffamaa jiru, hojjetamaa jira. Galii keewwata 98 bara 1989 Mallas Zeenaawiin xalayaa takkaan galii waliinii naannolee PLC kan dhaabbilee misooma mootummaa fi kan royaalitii xalayaadhaan heera haqeet heeruma Itoophiyaa haqee kan naannoleen akka humna hin arganne irraa fudhate barana muummichi ministeeraa keenya deebisan Dr. Abiy. Oromiyaan biiliyoonota hedduu kanarraa dhaabame waggaa 89 irraa kaasee amma har'aatti waggaa 22 fi 23. Federaalizimii keessatti immoo galiin qabdu taanaan mootummaan naannoo maa gochuu hin danda'u. Federaalizimii dhugaa kanatu lafa qabachaa jira. Afaan shan mirkaneessin akka paartii keenyaatti. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e jedhanii dubbachuun muummichi ministeeraa qobaasaa dubbatee qobaasaatti qoratamee yeroo koree gidduu Addawaayii ture itti qoratamee itti duullamee har'a garuu sagalee guutuudhaan afaan Oromoos afaan kan mirkanaa'e. Kanaadha kan isaan sirna federaalizimii miti jedhanii kan falman. Ajandaan isaanii sirna federaalizimii faayidaa uummataa otoo hin taane ajandaan isaanii ajandaa TPLF jechaadha. Kanaaf warra kana faanaadha kan isaan nu caala biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa boolee jiru caala warra Maqaleen itti dhiyaatutu jira. Warra kana maalaa goonu? Maalaa goonu? Paartileen immoo karaa dhugaatiin karaa sirriidhaan faayidaa uummata Oromootiif ejjennoo waloo qabatanii fedhii uummata Oromoo irratti nu faana hojii misooma irratti hojii bulchiinsa gaarii irratti garaagarummaa keenya eegnee waliin hojjennu immoo hedduutu jiru. Waliin hojjechaa jira kun cimu itti jira. Warreen immoo keettoo ta'uu barbaadan sana immoo warreen baandaa ta'uu barbaadan sana immoo dhaabni keenyas mootummaan naannoo Oromiyaas paartileen karaa sirriirra jiranis uummanni Oromoos qabsaa'ee karaatti galchuutu irra jiraata jechaadha. Kanaaf paartileen kana karaa lamaan laaluun hin barbaachisu jechuudha. Waa'ee tokkummaa uummata Oromoo irratti tokkummaan uummata Oromoo sirna paartiis miti nama dhuunfaas miti. Namni dhuunfaa hin darbaa hin kaa'in kufa. Waan sirrii hojjetaa hin dogoggora gaaf tokko. Paartiinis hin guddataa hin dhalataa hin bada. Uummanni Oromoo jalqaba irraa kaasee kan tokkummaa isaatti hin ijaare sirna gadaatiin. Sirna irratti ijaare. Sirna gadaa giddu galeessa godhate tokkummaa Oromoo ijaare Oromoon.
Kanaaf waggaa 400 500 jiraate gadaa jalatti. Sirni sun akkamitti Oromoon kan biraa faana tokko ta'e akka jiraatu, kan biraa akkamitti akka ofitti dabalatu, kan biraa akkamitti akka firoomfatu, akkamitti kan isaa akka godhatu, uumama faana akkamitti akka jiraatu, akkamitti akka of bulchu, akkamitti akka wal bulchu, akkamitti kaan akka bulchu tokko lama sadii jedhee kaa'ee safuudhaan ijaareetu lafa kaa'e. Sirna sanitu tokkummaa Oromoo lafa kaa'e bu'uuressee injifannoodhaan yeroo immoo sirni sun dadhabu immoo deebisaa haaromsaa sirreessaa kan deeme Oromoon. Oromoon tokkummaa sirna akka ta'e waggaa 3,000 dura deebise. Ammas tokkummaan Oromoo sirna. Sirni sunis mootummaa naannoo Oromiyaati. Oromoon erga sirni gadaa laafee booda, erga sirni gadaa cabee booda, gaaddisni waloo jalatti walitti dhufe tokko jiraate mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa kaabaa kibbatti, bahaa dhiyaatti Oromoota hunda walitti fidee caaseffama tokko jalatti, heera mootummaa tokko jalatti, caffee tokko jalatti, qaama raawwachiisaa, qaama seera hiikaa tokko jalatti sirna ijaaree fi lafa kaa'e. Amma caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa kun cimaa dhufe, uummanni Oromoo injifannootti deemaa dhufe. Ammaan boodas waa'ee tokkummaa Oromoo na dubban paartiin badhaadhinaas, paartiin abaaboo gamtoomees, paartiin inni kaanis kan inni hojjechuu irra jiraatu tokkummaa Oromoo kanarratti. Innis maal inni sirna mootummaa ijaarre kana mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamu kana. Ganda cimsachuu, aanaa cimsuu, magaalaa cimsuu, naannoo cimsachuu, hiree keenya federaala keessatti hirmaannaa qabnu cimsachuu kana tokkummaa Oromoo kan cimsu. Seerota caffeen Oromiyaa baase hojiitti hiikuu, seerota dabalataa barbaachisan hiree uummata keenyaa eegan caalmatti baasuu, qorachuudhaan qopheessuu. Instituushinii uumuu. Paartiin aan dhufes, baan dhufes, caan dhufes instituushinii hojjechuu danda'u. Dhugaatti lafa kaa'u. Sirna hojjechuu danda'u lafa kaawwachuu. Maaliifii gadaan birmachii yookaan gadaan biraa yoo dhufee deeme gadaan shanan wal jijjiiran sirni gadaan hin dadhabu ture cimaa deema malee bara gadaa kanaa akkas ta'e bara gadaa kanaa immoo waan akkanaa fidee injifannoo kana fidee jedhamaa deema malee dadhabeen beeku. Ammas sirna akkasii lafa qabsiisuudhaaf jabaannee hojjechuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Kanaaf tokkummaa Oromoo iddoo biraa barbaaduun hin barbaachisu. Tokkummaa Oromoo kan barbaaduu qabnuu fi kan irratti cichuu nurra jiraatu mootummaa isaa kana mootummaa naannoo Oromiyaa caaseffama qabu kana yeroo jalqabaatiif waggaa 150 booda mootummaa ofii ijaarratee sadarkaa sadarkaadhaan mana maree hundeeffatee keessatti bakka bu'ummaa qabaatee uummati kana paartilee hundumtuu isa kanarratti walii galanii abbaan barbaade yaa bulchu paartilee san keessaa abbaan uummanni barbaade filate yaa bulchu isarratti jabaatanii hojjechuudha. Kanatu tokkummaa Oromoo cimsa. Kanaaf nuyi of jennee utubaa tokkummaa Oromooti of hin jennee ilaallu akka paartii badhaadhinaatti of akkasitti ilaallu. Paartiin kamuu akkasitti of ilaaluun irra jira. Paartii miti immoo namoonni tokko tokko akka haphee tokkummaa Oromoo ta'anitti of ilaalu. Haphee tokkummaa Oromoo duun taane haphee mana isaanii ta'uu hin danda'a. Mana keetifuu haphee ta'uudhaaf haadha manaa keetu si barbaachisa, ijoollee kee si barbaachisa. Qophaa kee homaa ta'uu hin dandeessu. Mana keetifuu biyya dhiisitu, uummata mana ga'u dhiisitu. Uummata mana ga'u kana sirna ijaaruufi, instituushinii ijaaruufi. Instituushinii fi sirna ijaaruuf kun akka cimu, akka lafa qabatu gochuu. Instituushiniin kun immoo fedhii uummatichaa akka mirkaneessu. Siyaasa akka sirreessuuf, sirna isaa akka sirreessuuf, diinota isaa irraa akka ittisuuf, badhaadhina gadadoo uummata keenya keessa jiru kana cabsee jiruuf jireenya uummata keenya akka inni fooyyessuuf gochuudha. Kanaani tokkummaan Oromoo kan cimu, bu'aas buusaa kan deemu. Kan ikkoo afaan keenya addaan qoodanii namni bara mootummaa naannoo Oromiyaa 80moota keessa innaa ijaaramu yeroo pirezidaant Hasan Faa yeroo ijaaramu ragaaleen tokko tokko dokumentoota tokko tokko yeroo laaltu baay'ee gaddita. Akkam cinqii maalii keessatti akka isaan hundeessan. Dakaaf gubbaadhaan affeelamaati mootummaan kun akkanatti guddatee kanas gahe. Waan inni guddachaa dhufeef rakkoo kana hunda kan fure. Borus waa'ee yoo inni akkasumatti guddachaa yoo deeme rakkoolee jiran hunda furaa deemaa jechuudha. Kanaaf dubbiin dubbii paartii miti, dubbiin dubbii sirnaati. Dubbiin dubbii sirna ijaaruudhaan sirna san keessatti Oromoon hiree isaa akka milkeeffachaa deemu gochuuti. Kana yoo goone tokkummaa Oromoo sadarkaa barbaadamutti cimsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf paartilee kana faana kana giddu galeessa godhannee
waan samiidhaa gadi jiru hunda waan ofii qabnu hunda goonaa gochaa jirra. Akka isaan rakkatan, akka isaan cinqaman hin barbaannu. Wal deeggarree wal qabannee kallattii maraa waliin hojjechuu barbaanna. Kana gochaa jirra jechuudha. Kallattiin qabsoo Oromoos akkam ta'uu qaba. Mootummaa biraas wanni ta'uu malu. Qaamolee maqaa Oromoo dhahatanu birattis wanti karaa qabachuu malu. Uummata keenya birattis toorri ta'uu qabu maal jettu maratu. Dogoggoroota uumamaniif qaawwan uumamaniif mufii jiru hundaafuu dhiifama jechuun barbaada. Haalli biyya keenyaa baay'ee walxaxaaf rakkisaa. Rakkoonis kuufamni isaa iddoo olaanaa kan qabuu fi walxaxaa ta'uu isaarraa kan ka'e yeroo gabaabaa kana keessatti fedhii jiru guutuudhaaf jecha adeemsa ture keessatti qaawwaawwan uumamaniif obsa uummanni keenya qabuuf laphee dhiifamaa uummattoonni biyya keenyaa qabaniif isaaf duraan dursee isin galateeffachuun barbaada. Hojiiwwan amma tokko hojjetamanii fi injifannoon kun akka itti fufu dhimmoota taasisan keessatti tumsi uummanni keenya uummanni Oromoo sablammoon naannoleen ollaa naannoo hundumtuu naannoo Amaaraa, naannoon Sumaalee, naannoo Affaar, naannoon Beenishaangul, naannoon Kibbaa, naannoon Hararii, naannoon Gaambeellaa hundumtuu deeggarsa fi tumsa nuuf gootaniif hubannoo nuuf qabaataniif isiniinis guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Uummata Oromoodhaaf hojjechuun kabaja, ulfina. Saba guddaa kanaaf, saba dhugaansaa jalaa badee kanaaf, saba waa hunda utuu qabu waa hunda dhabe kanaaf hojjechuudhaan ol kabajni hin jiru, ulfinni hin jiru. Kanaaf namni Oromoodhaaf hojjetu hundumtuu kabaja olaanaa, ulfina olaanaa akka qabu hubatee yerootti qabutti fayyadamuudha. Yeroon har'a qabnu kun hin dabarti, hin deebitu deebitee dhuftu. Bishaan darbee waraabanii jedha Oromoon. Gaafa darbee gaabboo duun ta'an yerootti qabnutti fayyadamuudha. Kallattii qabsoo Oromoo akka kallattii qabsoo Oromootti paartileen Oromoos, hayyoonni Oromoos, qonnaan bulaan, horsiisee bulaan Oromoos, nuyis anas dabalatee hundi keenya iyyuu waan 5 giddugaleessa godhannee deemuu qabna jedhee yaada. Tokkoffaaf inni duraaf inni jalqabaa Oromoo ta'uudha. Oromummaatti deebi'uudha. Oromummaa amantaadhaa ol ta'e sana. Oromummaa gosaa ol ta'e sana. Oromummaa even sabummaadhaa ol ta'e sana. Diina ofii kan booji'e hunda ilmoo godhatu sanitti deebi'uudha. Duudhaa sanitti deebi'u. Duudhaa ganamaatti, Oromummaa ganamaatti deebi'uudha. Tokko kan. Karaan kun karaa waa hunda caala. Karaan kun karaa dheeraan fuudhee deemu. Ilmoo keenya boqonnaa keessa jiraachisa karaan kun. Karaa kanaa hordofu. Inni lammaffaa waa hundaan dorgomaa ta'uu qaba. Oromoo ta'an sabboonaa yoo ta'an kan kaatu kaachuudhaan, kan daldalu daldalaan, kan qotu qonnaan, kan barsiisu barsiisuudhaan, kan baratu baratuudhaan waa hundaan Oromoon dorgomaa ta'utu irra jiraata. Dorgommii keessa jirra waan ta'eef, addunyaa dorgommii keessa jirra waan ta'eef. Muummichi ministeeraa keenya waa hundaan dorgomee addunyaa irratti looreeta nagaa addunyaa ta'uunsaa fakkeenya guddaadha. Oromoo har'aaf qofa hundaan Oromoo dakaa dhufuuf Oromummaan istaandaardiin Oromummaa iddoo kam akka ta'e kaayira muummichi ministeeraa. Oromummaan biyya Itoophiyaa gaggeessuun sadarkaa kamitti akka ta'e kaayee ifa godhe warra kinuu hin dandeessan nuun jedhan saniif dorgomaa taanee sadarkaa kamitti akka dandeenyu ifa goonee jirra. Kanaafuu inni lammaffaan dorgomaa ta'uudha waa hundaanuu. Dorgomaa ta'uu qabna. Kallattiin qabsoo keenyaa tokko kan lammaffaan kan. Kallattiin sadaffaan halkanii guyyaa hojjechuudha. Dhibaa'ummaan cabuu baduutu irra jiraata. Halkanii guyyaa hojjechuu, dadhabuu, ifaajuu, jooruu barbaadu. Rakkoo hundaaf furmaata fiduu. Bakka addunyaan ga'uudhaaf tattaafachuu qabna. Dafquu qabna. Ba'uuf bu'uu qabna. Warra hooggansaa yeroo keenya biyya alaatti balleessuu miti. Yookaan Finfinneetti balleessuu miti. Oromoo keessa jooruu qabna. Qonnaan bulaan keenya maasasaa keessa jooruu qabna. Horsiisee bulaan keenya horiisaa keessa jooruu qabna. Daldalaan keenya daldala isaa irratti xiyyeeffatee halkanii guyyaa dadhabuutu irra jiraata. So halkanii guyyaa hojjechuu dadhabuun aadeffatamuutu irra jiraata.
Arfaffaan qulqulluu ta'uu qaba. Ilaalchaan qulqulluu, yaadaan qulqulluu, naannoo keenya qulqulluu gochuu, jireenya keenya qulqulluu gochuu. Qulqullummaan kallattii keenya ta'utu irra jiraata. Inni shanaffaan tumsa. Tumsa. Waliin hojjechuu, waliif tumsuu, wal gargaaruu, wal cinaa dhaabbachuu. Waliin nyaachuu qofa oduu hin taane, waliin hojjechuu. Waliin namachuu qofa oduu hin taane, waliin waa jijjiiruu, humna waliif ta'uu. Walirratti deemuu oduu hin taane, walirratti wal balleessuudhaaf tattaafachuu oduu hin taane, wal gargaaruu. Tumsuu qabna. Kana shanan goone humni lafa kanaa tokko iyyuu nu dhaabu, Rabbi nu gargaara. Inni xumuraa Oromoon Waaqa sodaata. Waaqatti amana. Rabbiin kabaja. Rabbiin haa kabajnu, Rabbiin haa sodaannu. Waan argan irratti Rabbiin haa galateeffannu. Waan dhabne irratti immoo Rabbiin illee haa kadhannu. Gargaarsa Rabbii haa barbaannu. Dhugaa Rabbii bira darbuun nurra hin jiraatu. Dhugaa faana jiraachuu qabna. Dhugaadhaaf dhaabbachuu qabna. Dhugaa jalatti of tiksuu qabna. Namni dhugaa sana irraanfatee, dhugaa sana irraa maqee tuffiitti of dhiibutti gale hin bada, hin kufa, salphina keessa gala. Kanaaf Rabbiin sodaachuu, Rabbiin kabajuu, Rabbii jalatti jiraachuu, ulfina Rabbii keessa of jiraachisuun tokko tokko keenyarraa eegama. Karaa kana goonee jennaan badhaadhinni karra keenyarra jira. Walqixxummaan karra keenyarra jira. Dimokiraasiin karra keenyarra jira. Dhaloota guddaa ijaarree biyya guddaa Oromiyaa cimtuu, Itoophiyaa cimtuu kana caala deemte. Rakkoolee amma qabaddu kana furattee kan biraa ofitti dabaltu uumuu dandeenya. Waan ganama tokko mul'atee badu hin taane waan itti fufu gochuu dandeenya. Jijjiiramni kun akkuma mana ijaaruuti. Mana yeroo ijaartu diizaayinii gaarii si barbaachisa. Lafa iddootti ijaartu si barbaachisa. Diizaayiniif lafa iddootti ijaaruu qabaatte immoo nama ijaaruu si barbaachisa. Namni ijaaru qofti gahaa miti, waan ittiin ijaartu meeshaalee sana si barbaachisa. Manicha immoo waan hawwite sana har'uma hin argitu. Bu'uurri isaa qofforamuu qabaa. Dhoqqee keessatti gangalachuu qabdaa. Awwaarsi nyaachuu qabaa. Bu'uura isaa erga keessee booda waan ijaaramu sana iddoo isaatti of eeggannoodhaan ijaaruu qabda. Ijaartee erga xumurtee booda haala sirrii ta'een xumuruu qabda. Akka tajaajilaaf oolutti gootee itti tolchuutu sirra jiraata. Sana gootee qofadha mana guutuu kan qabaattu. Sirnis akkasii. Biyyis akkasii. Waan hawwitu har'a arguu hin dandeessu. Waan hawwitu waan sammuu keessatti qabdu sana karaa sirrii, diizaayinii sirrii qabaachuu. Isarra dhaabbattee immoo halkanii guyyaa hojjechuu. Dadhabbii sanaaf nuffuu dhiisuu. Hawwii qofa miti jechaadha. Gocha barbaada. Waa itti fufiinsa qabu barbaada. Sana yoo goone kallattii barbaannu sana waan barbaannu sana bira gahuu dandeenya jechaadha. Kanaaf manichi jalqabbiitti akka nafne, manichi sadarkaa bu'uurarratti akka nafne, guutuu ta'ee tajaajila barbaadamu saniif, hawwii barbaadamu saniif akka ooluuf kallattii shanan kana Rabbiin jalatti qabannee jabaannee hojjechuutu nurra jiraata. Dhumarrattis hooggantoota naannoo Oromiyaa, hooggansa federaalaa keessattuu immoo hooggansa sadarkaa gadiirra jirtan milishaa keenya, qaama nageenyaa naannoo keenyaa, qaamni nageenyaa hunda, hooggansa aanaa, hooggansa gandaa, hooggansi godinaas magaalaas dabalatee aarsaa kaffalaa, ofii du'aa, aarsaa qaalii kaffaltanii injifannoon uummata keenyaa, tokkummaan biyya keenyaa, tokkummaan naannoo keenyaa akka cimeetti fufu gochuudhaan balaawwan dhufan hunda qolattanii ofii aarsaa taatanii akka waa hundi itti fufu waan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Isin faana hojjechuu kiyyaafis akka nama tokkootti gammachuu guddaa
fi kabaja guddaan akkanatti dhaga'amu yeroo hunda isiniif ibsuun barbaada. Qabsoon keenya hundumtuu aarsaa guyyaa guyyaa sadarkaa hundatti godhamuun firii isaa buusaa injifannoodhaan itti fufaa ni injifannaa. Tokkummaan uummata Oromoo, tokkummaan sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa bu'uura cimaa irratti kan bu'uureffame waan ta'eef itti fufaa. Tokkummaa kana kan lafa qabsiisu karaan guddaan karaa sadiidha. Innis bilisummaa, walqixxummaa fi obbolummaadha. Karaa kanaan Itoophiyaa egeree ni ijaarra, Oromiyaa ni ijaarra. Oromiyaa ijaarameenis Itoophiyaa ni utubna. Galatooma.